daawwattoota keenyaa oduu amma nu ga'e qabna. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti qondaalonni OPDO hojjettoota warshaalee garaagaraa walitti qabuun marii geggeessaa jiran irratti mormiin jabaan isaan mudachuun himame. Mata dureen marii kanaa konferensii nageenyaa yoo ta'u hojjettoonni gama isaaniitiin wayita ammaa guutummaa biyyattii keessatti nageenyi hin jiru jedhan. Akka nageenyi waaraan hin jiraanne kan taasise mootummaa kana ta'uu ifaan ifatti qondaalota marii geggeessan kanatti himanii jiru. Sagaleen waraabbii galma walgahii magaalaa Burraayyuu irraa miliqee nu dhaqqabee akka ibsutti labsii yeroo muddamaa fi ajjeechaa irreecha Hora Arsadee irratti raawwatame ilaalchisuun kan mariin kun geggeeffamaa jiru. Qondaalonni marii geggeessan kun akka labsii yeroo muddamaa kana deeggaranii fi dhumaatii ayyaana irreechaa mootummaan harka keessaa hin qabu jechuun wayitaa hojjettoota kana hawataa jiranitti kan mormiin isaan mudate. Hojjettoonni warshaalee naannawa Finfinnee hundi afaan tokkoon ajjeechaa ayyaana irreechaa raawwatamee ture mootummaan ta'e jedhee kan qindeessedha. Ergaa kana raawwatee booda ammoo mormii isa mudateen labsii yeroo muddamaa raggaasifatee ammas uummata Oromoo lafarraa fixuuf karoorfatee jira jechuun mormii isaanii itti fufan. Qondaalonni marii kana geggeessan mormiin jabaan hojjettoota kanaan waan isaan mudateef akkuma amala isaanii doorsisuuf yaalanis itti hin milkoomne. Itti dabaluun hojjettoonni kun mormii isaanii kanaan amma booda OPDO irraa wanti eegnu tokkos hin jiru jedhan. Egaan daawwattoota keenyaa sagalee waraabbii galma walgahii sanirraa miliqee nu dhaqqabee akka itti aanutti dhiyeessina isinis itti dhiyaadha. Isaan biyyoona salphatu jecha boodhichi qotame tokko jiraa jedhame. Iddoo sanitti boodhoo wayii qotameera kan jedhamu odeeffannoo dhageessan hin jeera tarii dhageessan ta'a arguu dandeessa. Boodhichi maaliif qotame? Iddoo sun iddoo miiliyoonni meeqatti gaggeeffamu maaliif qotame? Sababni isaa beekame? Kan hundarraa kan ka'e sababa kanarraa hundarraan kan ga'e maalidha? Akkuma jalqaba isin hin jee gaafiin uummataa gadi bu'amee ilaalamee deebii gahaa batattalatti argachuu dhiisu aan. Kanaaf kaka'umsi jeequmsa kanaa fi qabeenya amma kanaa badee immoo kaka'umsi maal jedhee akkan tilmaamee sammuu kootanii jettu immoo kaka'umsi dargaggoodha yookiin immoo uummata jechuun baay'ee rakkisaadha. Mootummaarraa komii qaba kanan jedhee iddoo irreechaatti irratti jeequmsa iddoo irreechaatti irratti ka'eef jecha qabeenya amma kanaa barbaadeera ka'umsi kanaadha. Ka'umsi qabeenya amma kanaa akka barbaadaa taasifame hir'ina mootummaatiin jira. Hir'inni mootummaa maal inni oonaan jettan gaafiin uummata bira gadi bu'ee ilaalamee too deebii argachaa hin jiru. Dargaggeessa bira gadi bu'amee too akka biyya keenyatti walga'iin babal'aan fi mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga waa uumamee booda. Erga qabeenyi barbadaa'ee lubbuun nama hedduu barbadaa'ee boodadha. Akkana ni hubadhutti. Gadi bu'amee abbootii keenya kan keessaa alanne abbootii keenya osoo baratin nu barsiisan bira gadi buunee gaafii isaanii xiinxallee deebii isaanii battalatti deebisuun ga'ee mootummaati. Kun raawwatamaa jiraayi anaaf gaafidha. Dargaggeessi jajjabeeffamaa jiraayi otoo humaan raawwatin osoo humtuun badin osoo qabeenyi barbadaa'in jajjabeeffamaa jiraayi. Dargaggeessi warshaa keessa hojjennu har'aa rakkoon kun uumamnaanidha kan itti wal geenye. Duraan bakki nuti jirru yaadatameeraayi. Dargaggootaa fi shamarroota warshaa keessa jiraniif immoo akka daataa keessanitti iddoo mana jireenyaa kennitaniif daataa keessanirra jira. Warshaa keessa kan jiru jajjabeeffamuu qabettanii. Kuni anaaf gaafidha. Labsii haaraa kana gidduutti immoo namoonni hedduun amma isin kaasanii turtan. Wanta isin nu kaastan kun namoonni hedduun daandiirratti akka daraaraman dubbattaniirtu sirriidha. Labsii kana kan diriirsee eenyuun mootummaa mootii. Labsii kana akkanatti akka amma nu dubbattan kanatti diriirsitan taanaan warreen eegumsa nageenyaa eegan daandiirra jaajjan kuni. Akkuma labsii amma nutti himtan kanatti akkuma isin nu jaalattanii nutti taasiftan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harka irratti kan keewwatan shurraabii wayii jirti. Naannoo alamganaatti irratti federaalii fi agaazii nyaaba kan daandii irraa jedhan isa harkatti arginaan daa'ima san kukkutanii maal godhanii daa'ima san rukutanii harka irraa kukkutaa turan. Kuni alaabaan Oromummaa yommuu ciccitu ananatti dhaga'ama lammummaadha. Eenyuun eessa maqaa isaan beekan eessaa akka of hin beeku. Kan diriirse mootummaa kan diriirse kana. Ijoolleen baay'een waaqeffatu ta'anii waaqeffataadhaan. Kan mormarraa odaan qaban jiru odaan kun hin jira. Isa irratti arginaan rukuttaa isaanii hamaadha.
Kana kan jeequmsa kaasee sababa mormatti hidhatee jeequmsi kee anas kun ogumeen harka dana jirtu waan ta'eef guulana kanaafis immoo kan jeequmsa kaasa kan mana gubeessii jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa je'eera. Gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandii irratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abraa godaanaa keessatti hidhamaa jiran hundumtuyyuu kan yakka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutu hidhamee jiran. Hojjetaan kan koo kan alamganaa na wajjin dhufu baay'een isaa ayimee keessa kan hojjetu amma ammaatti kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Kan amma ammaatti immoo hojiin galle jira. Maqaa isaa barbaadan nu gusee jedhama amma ammaatti hojiin galle. Ta'a kudha lamaan baa hojii galu abdaan irratti kan rukutan. Mattaawaqaa yoo agarsiifnu mattaawaqaan yookiin naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashagaariin naannoo naannoo alallam jedhama. Maaliif jedhama? Oromiyaa miiliyoona hedduutu dirjitii kana yookiin immoo kaampaanii kana gube. Konkolaataa kan gube hojjettoota hedduudha. Warreen mana kireessan nuti rakkoo hin qabnu ijoolleen keenya rakkoo hin qabnu kan mana gara biraatti dhufanii mana nurraa kireeffatantu rakkoo uumee jedhanii nu wanjala jiru. Tokkoon nama warshaa keessa hojjetu carraa dhatti kaayetti malee sammuu isaa bilchaataadha. Waa baay'ee beeka. Dogoggorri kun uumameef garuu gara biraatti gati dhufnedha. Fagoo isin dhufne Oromiyaa keessa jirra. Jecha akka titifaan nu dabarsaa jiru jechuu barbaadatan. Ani kanan man fakkeenyaa fi magaalaa kan alamganaatti kanan galle naannoo waggaa 10 lakkoofseera. Mattaawaqaa magaalaa kana fudhadhe naannoo waggaa 7. Qabeenya abbaa kootti galee seeraan deemee fayyadamoo hin jedhe qabeenya gandicha sanii deebiseera waan ta'eef fayyadamuu hin danda'u. Asii garuu amma ammaatti akka jiraataa ganda kanatti wanti naafannoo jedhamtu hin jiru. Dubartoonni haati jalaa duute ija koo duratti huccuu gaddaa uffachuun aadaa keenya gadda ibsuudha. Gadda abbaan keenya yoo du'e haati keenya yoo duute obboleettii keenya yoo duute lammiin keenya yoo du'e kan ittiin ibsannuudha. Abbaa faati kan duune jee federaalii yoo jedhe rukuteen ana bukkeetti. Isaan tooyi galuu dadhabuutti immoo afaan Oromoofaatiin keetti haadha isaanii jalaa du'e isaa jedhanii argaman. Gumaarroo sana harka sadeen takka argatan ija kootiin kanan argeedhaan. Dubartiidhaan. Labsiin kun kunoo kana fa'aa of keessaa qabeechuu barbaadatan. Ani kan jiraatu gara naannoo Gafarsaa naannoo Dirree jedhamudha. Humna waraanaa federaalaa jedhamu kan bishaan Gafarsaa eeganii fi achi keessa jiraatan irra wanta na mudateen waltajjii kanarratti dubbachuu barbaada. Ani kan jiraatu achuma mana jiraatu keessaa bahee balbalarraan dhaabadha torban darbe keessa ganama gara naannoo 3-4 akkasii ta'a. Isaan immoo mooraa sana keessaa ba'anii otoo lukaan deemanii ani dallaatteen hirkadhee dhaabadha. Homaan dubban cal jedheetan dhaabadha isaan immoo na bukkee darbuudhaaf deemu. Otoo waan tokko dubbanni otoo waan hin jenne Amaariffaan ምን አርጥተህ ታየኛለህ jedheen itti dubbate. Otoon yeroo sana afaan tolee lakkaanoo sin laalle yaaduma koon dhaabadha malee otoon jedhee dubbachuu baate jalaan baas jedhee otoon kaadhe yookaan waraana natti bana yoo dhaabadhe immoo caccabsee namummaa keessa na baase gara geessuutti na geessaa jiru. Kanaaf labsii kana wajjin wal qabatee poolisiinis ta'ee humni mootummaa nageenya eegsisu kun akka barbaadeetti lafa barbaade leexee nama barbaade waamee sakatta'uun mirga isaati. Mirgummaan kun isaaf dursummaa kennameera. Akkamittiin haala akkasii keessatti egaa otooruma waa hin sochiin otooruma waan godhiin ijumaan illee maaf na laalte shakkii jedhuun kana yoo nan jedhe dargaggeessa akkamitti wanta kana keessa bahuu danda'a maalidha wabiin isa jedhu kaasuu barbaada labsii kana wajjin wal qabate. Dhimma nageenya kanarra isa jedhamu kanarratti mootummaan kun furmaata humnaan meeshaatiin fayyadamuu ala karaa seera qabeessa ta'een furmaata deebii kennaan jiru. Maaliif amma gooxiitti amma tokko shaneetti garbu'ee uummata amansiisee rakkoo jiru furmaata maaf hin kennine? Humnaan meeshaatiin maaf fayyadama? Maaliif ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Amma hiriyoonni keenyis du'aniiru, obbolaa keenya du'aniiru, mana hunda keenya galaa jira. Mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a? Maaliif warra gumaa ta'u?
maaliif gadi fageenyaan xiinxallee deebii itti nuun kennu. Biyya dimokiraasiitti jedhamaa jira. Intarneetiin bade diishii hiikaa jechuun immoo maali? Dimokiraasii biyya dimokiraasii jiru tokko keessatti diishii hiikaa jechuun furmaata kennaa. Intarneetii balleessuu furmaata kennaa. Mootummaan maaliif badiin koo kanadha jedhee maaf uummata faana bu'ee bahee badiisaa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kennu. Qabeenyi bade kun qabeenyaan keenyaati. Qabeenyi gubate kun qabeenyi kan keenyaati. Kan maatii keenyaatu hin ta'in kan keenya. Nuti itti fayyadamee sanurraa fuun maatii keenya gargaaraa jiru. Qabeenya badu namni barbaadu hin jiru. Kun immoo maaliif uumamuu danda'e? Labsiisa bahe irratti immoo የክልሉ መንግስት ሰራዊት አራተኛ ላይ ነው ያለው። ለምን ከመከላከያ ጋሚውን ከፌደራል ጋሚውን አንድ ላይ ተጣምሮ አንደኛ ላይ ለምን አልተቀመጡም? የክልሉ መንግስት ሰራዊት አንድ ላይ ለምን ተኮፋር ማሊፍ ወሊን እንተኝሳን የክልሉ ሰራዊት አራተኛ ላይ ነው ያለው። ለጎንጎሩምባ ለብሲቸረት ማል ወሊን ጡፋኒ ወሊት ከማሊፍ ከወጀታን እንጎነ አማ ዳንዲረት ሞባይሊ ቀበተኒ ሳምሲንግ ጋላክሲ ቀበተኒ ደሙን የሮሳ ሶዳቻት ሙዚቃ ፋሮሞ ኬሳ በለሳ ጅራ እንሶዳና ስልኪ ፈተሹ ጀው ማሊፍ ኩን ዲሞክራሲ ዳ ኩን ፉርማተ ታአ ማሊፍ ንሶሰቡ ማሊፍ ወጅታ ደርገጌስ ሆጂ አቢ ፎጂን ከኑ ደርገጌስ ዳንዲ ረበቱ ማሊፍ ዳንዲ ወልት ጃሬ ፉርማተን ከኑ ሞቱማን ነምቶኮ ኮን ቢዚ ተው ሆጂ አርገናን ቢዚ ዳ ነምቶኮ waan biraayyaadu hannayyaadu yeroo rabbiasitti argameera ijoolleen beeloftee naannoo kamii ufte as kana naannoo kana turani bakkee kana keessa nama daabboo naannoo surraa itti namni saamani borummoo akkam ta'a wanti kun ijoollee kanaaf maa furmaanni kennamu hojii abee warra daandii cufee jiruuf. Mata duree isaa akka kaasuu yaaltanitti waa'ee irreecha bishooftuu irratti namoonni baay'een miidhaman gootanii turtani haa ta'u malee isarra nutaalame malee inni dhimma itti galamee haasa'ameen qabu jechuudha. Dhimma nageenyaa jedhamee ji'oota muraasa kana keessatti mootummaan keenya labse kanarratti jechuudha. Dhimmi nageenyaa labsame kuni yoomii akka ta'e yoomii kaasee akka labsame hundumti keenya beekna. Innis maalidhaa? Iddoo dura gaafa uummanni Oromoo akkasitti bishooftuu irreecha irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duuni uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomii kaaseeyyuu duuni dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geette jechuu barbaade. Kanaaf gaafa itti yaadnu gaafa laallu Oromoon mirgi isaa dhiibamaa jira moo kabajamaa jira sayedhu hundi keenya iyyuu beekna sammuu keenya. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaadha. Mootummaanii nurratti nageenya labsu kun mootummaa isa kami jennee gaafa keessa deebinee laallu hunduma keenyaaf hin gala sammuu keenya keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii garaagaraarraa aanaarraa godina garaagaraarraa uummanni Oromoo guyyaatti hin du'iin guyyaatti nama sana awwaallatiin waliin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e nuun miidiyaa sobaan barbaannu ammas saanaan madaa irratti madaa dabalachuudha kun. Uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessi duun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni hin duune akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaa isa qabaman irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti fudhanat na keessatti. Garuu mootummaan kun iddoo yoomii kaaseeti kan inni labsii nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu. Warshaa gubachuu qarshii baasaa tariiti baankii irraa ba'uu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankii irraas hin ba'u waan ittiin ta'us hin qabu. Akkaataan itti namni du'ullee bareedaa ta'uu danda'a. Akkaataan du'a. Garuu kuni addunyaa irratti illee seenaa addunyaan keessaa qabduttillee waan hin taanetti ta'e jechuudha. Irreessa bara kamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaa kabajaa ba'ee dargaggeessi ba'ee dargaggeettiin baate meeshaa harkaan qabdu harka qullaa deemu aadaa isaanii kabajuu ba'anii kun wanta itti yaadamee irratti qophaa'amee irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti achi keessatti jechuudha. Namni amma kanaa darbuu isaarratti waan garaagaraa jira
kan baay'ee madaa guddaa namatti ta'u. Namni tokko iddoo mana hidhaatti hidhamee harka laatee hidhamee radhee taa'ee booddee maaliif abiddi qabsiifama? Nama amma mo'amee jirutti kana keessa amma jirutti namni tokko mo'ameera jedhee iddoo taa'etti mana hidhaatti abiddi qabsiifamuun maalidha? Dargaggeessi ani obboleessi koo obboleettiin koo waa'ee biyya addeen falmanne akkam eenyuuf falmachuu danda'a? Yuunivarsiitii garaagaraarraa kolleejjii garaagaraarraa mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulirra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamna. Bara keenya guutuu reebamuun dabarsina akkam waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu kan akka kootu dhalatee guddatee hin barbaannu Oromoon cunqursaa jala jira mirgi isaan kabajamnee fi kanaaf gaaffii gaafannaa. Oromoodhaan immoo nageenya gorsuun hin danda'amu. Nageenya beeka dargaggoon Oromoo dargaggeettiin Oromoo nageenya namni akka Oromoo beeku hin jiru gara laafessa akka Oromoos hin jiru. Sababni isaa meeshaan qabannee iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune harka kaasanii mirga isaanii falmachuuf ba'an. Garuu deebiin maalidha? Deebiin rasaas deebiin manadha. Mootummaan kun iddootti manatti naqu hin dhabne mana hidha. Iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guureetu hidhu jechuudha. Iddootti hidhu hin dhabne an baay'ee yaaddoo guddaa ni qabu. Mana maaliitti dhasa jedhu. Inni kaan qaamaa irru inni kaan hin du'a. Nama keessaa dhalatee moo akkamittidha gaafa haati hiyyeessaa tokko mucaa ishee gargaartu duwwaa gaafa qabaattu jechuudha. Gaafa dhala ishee dhabdee reeffarra teessu maal jechuudha. Hin du'e jalaa du'e ganaa reeffa isaarra teessi. Haati tokko sin beektu ani haati koo hammam akka isheen na jaallattu beeku sinis beektu garuu haati tokko gaafa dargaggeessa lama mana tokko keessa awwaaltu maalidha? Arrallee amma kanas taanaan wanti isin nutti haasa'aa jirtan waa'ee warshaa miti. Waa'ee warshaatu hin ta'in waan dhugaa barbaada. Har'as taanaan mata duree kaastan malee mata duree kaasuu keessanidha malee ammayyuu taanaan dhiiga ijoollee Oromoo irra jettanii waan biraa haasa'aa jirtu. Kana gumaacha maaliif baasan? Eelaa kana akkamitti of keessaa baasna nuyi? Namadha bakka yaaduun nurra jiraatu. Haadhoo koodha naaf warri du'e. Ani immoo warra wayaa gaddaa uffadhee yoo haadhoo koof dabarse warra akkasitti du'e. Ikkoo isaan kaleessa akka koo barachaa turani. Deemnee galma geenyedhanii karaatti hafan. Duun isaanillee du'a fokkisa. Ani uffadhee dabarsuu hin qabu. Akka ammuma kana akka cuucamtee konkolaataa irraa harca'emaa wayaa gurraacha uffattanii nama eeguun maalidha? Nu warra sin dhimma nageenyaa ettanii diida kee nurra labsuu barbaadan kana gamatti akka waraabessaatti baqachaa jira. Wanta jala murree isinitti maaliif konkolaataa irraa bu'u nam tokko akkas deema taana achitti lafarratti diriirsanii darbuudha. Akka hin duune akka hin jiraanne. Akka bofaatti yeroo itti namni caqacaqa. Meeqatti jira sammuu irratti yaaddaniitu manadhaa nama meeqatti mirgi isaa sarbamee shamarree meeqa jira dargaggoo meeqa jira. Karaa maatiin dhaqanii ammatti gaafachuu dhabanitti. Sinii gurguddoota keenyadhaa beektota keenyadhaa warra biyyaaf jiraatanidha. Garuu isa kanarratti iddoon hojjenne akkamitti lammii keenya siniin jechuu dandeenya. Komii guddaa nuti isinirraa qabnu ammayyuu taanaan kana. Komii guddaa nuti isinirraa qabnu ammayyuu taanaan wanta dhugaa ta'e tokko irratti haasa'u wanta lubbuu madaalu hin jiru waan ta'eef. Kanadhaa baay'ee galatooma. Waa'een dhimma nageenyaa kana ilaalchisee ganama jammaree amma ammaatti baay'ee isaatu haasa'amaa ture. Yaa wanti haasa'amu kun immoo nuufillee nama taane kan horiirraa yookaan immoo warra yaadotee nu taasisu keessaa reediyoon barbaachisu tokko maal jechuu barbaadeen nageenya naannoo kana ilaalchisee yoo jiraatu ta'e tokko akka xaaxaqee naannoo xaaxaqee kan jedhu warshaa keenya keessatti akka yaadee jirutti yoo jiraate immi nageenyaa ilaalchisee nu biratti waan takka wanti arginu qabu dhimma televiiziyoonii waan adda addaa irraa hordofurraa kanaaf nu biratti wanti yakkaa ta'e argamu jiru garuu dhimma sabab sablammii ilaalchisee yoo ta'u jiraate dhimmi du'umsa dhala Oromoo yoo ta'e amma miti ka jammare ani yaa dhimee kootiin akkanuma altan ijoollee ta'uu fakkaadha garuu turuu danda'a. Maaliif dhimma walgahii kana ilaalchisee baay'ee deemaa ture dhimmi Oromoo amma miti ka jammare lafti Oromoo du'ee itti awwaalamu baay'ee jira
lafti Oromoo mana hidhaa itti mootummaan kun itti hin dhabne inni lafa qabu yoo qabaate mootummaan lafa mana hidhaa fi lafa awwaalcha Oromootti qabu kalalatee qabaata akka ani yaadutti yoo ta'e garuu ani ka giraajuweet godhe bara 2007 Hawaasa Yuunivarsiitiitti bahe akka nama tokko baradhee baheera obbolaan kun as keessa namni kutaa 10 gadi jedhee yaadu hin jiru mootummaa kana gaaffii gaafadhaatu gaaffii mti nu dhalate yoo jaate ana abbaa qabeenyaa maa oguma xiqqaa jalqabnu baay'ee namoota keenya taasisee jira maal godhe abbaan qabeenya isaa fidee mootummaa waan nu kennu waati inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaanne unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra gaafa nu barsiisu hojii qabalee baranne achi baane lafa teenne abbaan qabeenyaa waan qaburraa qabeenya isaa dhangalaasee qabeenya isaa itti fayyadamu danda'a abbaan qabeenyaa manattu nu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu ani waa jedhu keessaa tokko dhalataa Oromoo yoo du'e lafa itti awwaalamuu qaba dhalataa Oromoo waa dhuunfa dhalotaa kaasina ammaa qabdanii yoo kakooyyuu lafa itti hidhamuu qaba maaf dhaba lafa itti hidhamu lafa kana baay'eetti qabna garuu mee unuuf wanti ilaalame jira hojjettoota mootummaa keessatti akka yaadu yoo ta'e mana jireenyaa tokko hin kennamaaf iddoo manni jireenyaa mee warshuma keessaa eessatti manni jireenyaa hojjettoota abbaa dhuunfaatti kennamee jiru mee akka gaaffii tokko fakka garaan nyaatu ani deemee kaasuun barbaadu hojjettoota mootummaatti manni kennama erga jedhame unuuf maaf dhabame Oromiyaan lafa bal'oo qabdi jennee silaa walii galleerra moosoba waan agarru waan itti amannu mee eessaa kenname gaaffii koo inni bu'uuri ka ta'e hojjettoota mootummaatti bakkeen manni jireenyaa tokko hin kennama garuu hojjettoota abbaa dhuunfaa kanaafuu maaltu kennama abbaan dhuunfaa nu danda'eera ani dhugaadha akka koo yoo ta'e ana miti of darbee maatii koo gargaaraatti jira garuu idimee koo difinii ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamna kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maali'a yoo lafa dhabne hin qabna mana lafa hidhaa hin qabna lafa awwaalchaa hin qabna warri hafne kun eessatti dhaabbanni hafnamee kanamee faloon tokko nu falame Oromoon yoo taratu maal jedha saa abbaan gaafa cabsee gandi immoo jaballeessaa jedhan kuni maaliif ta'ee dhiifamallee naa godha na guddise kakayyuu kiyyaa taratii dubbachuu waan barbaadeef aadaan uummata Oromooti immoo taratii keessa waan jiruudhaaf innaa mammaaksi kun waa malee mammaa qabne jechuu barbaade tanatti maaliif inni jechuu barbaade handi watti wal dabarsee wal kennaa jiru eenyudha yoo jenne hunuma handi watti dabarsee wal kennaa jiru eenyuma numa uummata Oromooti dhiifamallee naa godhaasini maal jechuu barbaade tanatti otoo nuti wal jaalannee otoo nuti yaada gaarii waliif qabaannee otoo nuti wal saaxillee wal xoqqomnee duratti wal kennuu baannee gandi alagaan wanti inni dhufee nu bira ga'uuf hin jiru asuma godii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa darbe keessatti oon kaasee cufeera daandii san anillee cufeera gadda uummanni Oromoo dhumeera ayyaana irreechaa irratti nama 50 meeqaa oltu du'ee jedhanii warra dhaqanii argan nutti himan guyyaa 3 gaddaa jedhan toleenne suuqiin cufame karaan cufame otoo taa'aa jirru dhalataa asiitii jedhan kan gaarii of kan bajaajii of nurra deemaa turan maaf deeman gaddeega jedhame hin teenye buna keenya danfifannu televezyiiniin cufame gaddeega ta'e gadda sun irra mannenne faabrikaa jiru keessaa amnee mana taa'aa turre annu gaara guyyaa sani qursiillee nyaan misaallee nyaan maaliif gadda waan ta'eef lubbuun bahe sun hin deebu waan ta'eef isaan bara baraanuu nyaata sun dhaban miti eegaa cufamu eegaa dhaabatu gadda jedhame uummanni kamiyyuu guraagee ta'e maal ta'e beera saniin kam gadda kana nufaan armachuu qaba eega jedhame isaan dhalataa asiitiin tuqamu jedhame gaariin baajaajiin oofamaa ture fagoo miti asumaadhaan maaf deemama jedhee cufeera mucaan sun nu biraa rukutamee du'e inni rukuta isaa sun maaliif rukutama dhagaan sun cufamee ka'eera karaan sun banameera nageenyi kun bu'eera bishaan muumichaa booda qarqaratti qarraruudha Oromoon har'a duuti ijoollee Oromoo dhumaatiin waxaatii ijoollee Oromoo an ka'eef maaliif achuma gaaraa malee xannachi takkittiin foon baay'ee balleessaa jedha Oromoon numa keessaa inni yakka kana godhu yookiin immoo inni yakka kana dalagu numa keessaa yookiin nama 2 yookiin nama 3 har'a lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira fakkeenyaaf fudhadhe uummatuma Oromoo tannumaa jiru waxaatiin Oromoo tannumaa jiru beera sabii kam keessa guraagee keessa namni akkana ta'e hin jedhamu hin jiru
Eessa maxxanne beessaalii baatanii jedhamne maaf jedhamne? Carraatu as nu fide malee nam tokko gullichaadhaan boodaa tokko taa'ee to'aaf. Nam tokko deemee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf hojjetee nama ta'uudhaaf deemee mirga isaati bakka barbaade jiraachuu danda'a. Arabaa garii deemanii amma ji'a sadiitti milikitaan harkaan akkasitti itti maa turanii ji'a sadii boodatti isaanitti makamanii arabinyaa dubbachaa turan. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya hin beekne biyya qoonqaasa hin beekne iyyuu deemanii ani hon deemuu baadhee obboloonni koo warri deeman jiru. As Itoophiyaa Oromiyaa biyya itti dhalate biyya keessatti guddane keessatti warra maxxannee warra beessaalii qabdan inni irraa kaatu inni jedhamu maali? Anaaf kun gaaffii guddaadha. Biyya barbaade deemee mirga koo eeggame erga nama ta'ee dhaladhee biyya barbaade keessatti jiraachuu nan danda'a. An kana nuun jedhus immoo fagoo miti asuma dhalataasiif maaf jedhama? Maaf ari'atamu? Ari'atamuu hin qabu. Dararamuu hin qabu nugaa. Warra dhumes dhuman nuti warri jirru immoo wal jaalannee wal kabajnee mee alaallu biyyoota olloota keenya. Anarra Oromoodha obboleessa kiyya faana mana tokko keessa kireeffadhee taa'uu hin danda'u maaliif wal hin dandeenye obsa hin qabu. Guraagonni Tigiroonni Shilxoonni dhumanii numaddii mana tokko keessa nama 5 nama 4 ta'aniit wal jaalataniit walii galaniit taa'u. Yoo obboleessi koo baajaajii bitate maaf baajaajii bitate immoo isarratti hinaaf. Maal walirratti hinaaf wal jaalannee otoo nuti wal jaalannee waliif yaannee nuti wal saaxiluu baannee gamanaa keenya walii dhufne alagaa wanti harka nurratti dhiqatuuf hin qabu. Isa kanaaf gaaffiin uummataa kamiyyuu deebii argachuu qabu. Mootummaa keenyarraas ta'e nu uummataafis ta'e akkuma amma jammartan fakkeenya magaalaa sabbataa irratti faabrikaa baay'ee gubateettan. Hin gubu warri guban yookiin nama 2 yookiin nama 3 ta'a. Isaan qabamanii hin qabamu. Har'a rakkoo keessa jiru maal ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran. Ijoollee biyyarraa biyyatti karaa rakkoo adda addaatiin fakkeenyaaf barumsa baratanii fixanii kollaajii adda addaa keessaa ba'anii odoo qabxii gaarii fidanii qabanii otoo hojii isaanii yookiin immoo barumsa isaanii sammuun isaanii waa baay'ee hojii gurguddaa isaan qabachiisuu danda'uuti mootummaan bakka isaan dhoowwatee haaranii galanii qoricha illee dhuganii handuudha ijoollee safaraatti baay'ee argeera. Akkas ta'uu hin qabu. Ijoollee baratanii qabxii gaarii fidan kan Oromiyaa bichaa irratti maali baatuun ba'ee mootummaan kun beerbeera sadii kaannashee nuuni guddifate. Innis ikkoo akkuma keenya namadha. Akkuma keenya nama akkuma keessa namadha. Harkatu filee isiteechise miti mootummaa jechuun abbaa jechuudha. Abbaa jechuun immoo akkuma obboleessi keenya kaase abbaa jechuun fakkeenyaaf ijoollee 9 abbaan koo ijoollee 9 qaba. Ijoollee 9 suniif ambaasaadarri biyya tokko hodhisiisu miti. Taraa akka hangafaa kuusuutti. Saniif mootummaa kana uummanni Oromoo gaaffii gaafate irratti deebii ga'aan har'a hamma atattamaan gaafatamee deebi'uu qaba odoon ta'an hoolee bulee gaaffiin uummataa deebii argachuu qaba. Ijoolleen baratan kunis bakka argachuu qabu. Nugaa bakka bari dararummaa nugaa bari yaadatumuu nugaa. Nutis mirga qabna diimokiraasii kan jedhamu erga diimokiraasiin jiraate an dubbadhee mirga kiyya falmachuu nan danda'a. Saatii afuroodee beessaa bittaa jedhama. Durii jedhamu isa baay'ootu mattaawaqaa ilaala. Mattaawaqaa gandaa qaba. Kan masraa beetii qaba. Hundumaa qaba. Qabee horii caammaadhaan kaskisiidhaan nama ruchuu kun seeranaadha. Maali? Waraqaa kiyya laalee eessaa kan dhufu hojjechuu ta'uu kiyya kana sirriitti ilaaluu barbaachisaadha. Poolisii karaa poolisii. Poolisiin uummataaf dhaabbate malee uummatni keesse malee uummata doorsisuu hin danda'a. Balleessaa uumamaa akkuma balleessaa isaatii qabamee seera fuulduratti dhiyaachuu. Waa'ee nageenya irratti waan jechuu barbaadu baay'een isaa ka'eera kaasuun barbaadu. Si'a takkaa garuu nageenya jedheenuma isa irratti isin jechaan hin barbaachisu jechuu barbaada. Lammataa irratti hanqina bulchiinsa gaarii irratti waan lamaan tokko dubbachuun barbaada. Innis maalinni mootummaan tokko gaafa imaammata asii gadee diriirsu wanta gaariif yaraa jiru mootummaa uummatatu filee achi kaa'e uummatatu buusaa uummatatu shooma bakka wanti haaraan hin jiru bira. Mootummaan uummataaf hin hojjetu taanaan fakkeenyaaf isiniin fo'een asitti madarakii yommuu gaggeessitan isin uummataaf hin hojjettan taanaan vaalii hin qabdan. Seenaan sin gaafata barattaniittu isaan irraa ol xinnoo amma tokko fudhatama qabdu gaaffii namni kun sin gaafatu geessitanii qaama immisaa ilaallatu mootummaa bira nuun geessitan taanaanii tokkoffaa sammuun keessa sin gaafata lammaffaa seenaan illee sin gaafata. Duutiin oolu baay'een isaanii du'anii darbanii jechuu barbaadeenii. Hanqina bulchiinsa gaarii irratti mootummaan tokko wanta ji'a kana ta'u har'a beekee mootummaan uummanni kun naa fudhatamoo hin fudhatu jedhee adda baasee waan tokko
hin murteessu taanaan gaafa ruulii isaa asii gadee baasu biyyatu wal fixaa jechaadha. Wanta uummanni hin feenee fi fedhu dirqama beekuu qaba bakka kanumatti nuu himaame singiisa. Gaaffiin kun kana tokko. Ilaashisee waa'ee intarneetii fi miidiyaa irratti xinnoo waan ta'e dubbachuun barbaada. Intarneetiin guddinni biyya dimokiraasiin biyya keenya keessa jiraa jedhama. Akka Ameerikaa fa'aa akka biyyoota ardiilee Ameerikaa Afrikaa keessa jiran hunda isaanii irratti ta'u seeraan fuul dimokiraasii hordofti ta'e Itoophiyaan hammi kun iyyuu namni kun hin dhumu ture. Mootummaan tokko amma danda'amu bushee amma seerri aggadutti bushee isaa booddee inni itti darbu bushatti darbe. Kun hin jiru erga ta'eeti hamuma barbaade iyyuu yoo bushe seeraan bakka wanta uummanni sun barbaaduun deemee bushuu qaba. Asirratti guddina biyya tokkoo fi intarneetiin baay'ee murteessaadha. Miidiyaan adda addaa baay'ee murteessaadha. Asirratti waan jechuu barbaadu. Miidiyaa biyya keessaas miidiyaa biyya alaarraas asii gadee caasifamu irratti jechuudha. Waan jechuu barbaadu. Inna isa biyya keessaa yoo ta'e sila obboleessi koo kaasee irra deebisuun barbaadu. Waa'ee miidiyaa keessaa dhugaaf sobni isaa jechaadha. Waa'ee miidiyaa naannolee biraa jiran immoo jechaadha. Fiilmii faayuu jiru mitiire fiilmii baala gootanii nun fayyadne iyyuu dhaggeeffannawni fiilmii. Asirratti waan main pointii gootanii isinillee qabachuu dandeessan rakkoon qabu afaan Oromoo dubbannaa waluma agahuu qabna hundi keenya. Fiilmiin taane iyyuu ilaalaa oola hundi keenya iyyuu garuu fiilmii miidiyaa nu fayyadu namni kun asumatti haafu malee jecha rakkoon qabu. Wal dabarsuutu jira wal maal jechuutu jira inni rakkoon qabu. Mirga ofiif dubbachuuni homaa rakkoon qabu je'ee yaada akka kootti. Namoonni dhaqanii biyya alaa jiraatan waan isin baruu qabdanii rakkataniitu deeman asirraa too sammuu qabanii too qabeenya baay'ee qabanii warshaan buraayuu keessa miti warshaan 60 meeqa 70 meeqa gubatee jedhamee odeeffamu kun nama tokkotu fidee dhaabuu danda'a qabeenya qabaatee dimokiraasiin jiraatee too seeraan jiraatee biyya isaa keessa hin du'u too ta'e mirgi isaan sarbamu too ta'e deemee biyya alaaqee jiraatee miidiyaa inni gadhiisu eega daggin cirratti abbaan fedhan keessan beektu OMN tu dhaggeeffachaa jiraniitti xiyyiitii arrukutanii. Itoo intarneetiin jiraate yoo na baay'ee geenya mistira biyya keenya keessatti ta'u. Lemin mootummaa kana wanti jechuu koo mitanii negatiivii jechuu koo toon taane jechuma isaa wanta ka'uu qabu bakka kun beezii waan ta'eef anan kaasaa jiru. Asirratti jecha waan jechuu barbaadu. Namni tokko miidiyaa dhaggeeffate isaatis haa ta'u OMN dhaggeeffate achirraa haqee mana namaa yoo cabse yoo hataate ruulii mootummaan tokko baase cabsee yoo argame hi'amuu qaba seeraan to'atamuu qaba. Hamma kanan taanetti namni miidiyaa dhaggeeffachuu qaba. Kana jechuun dimokiraasiin keessarraa fuudhamee jecha indirectly gaafa yaadan akka nama barateetti jecha gaafa yaadamu. Intarneetii fi miidiyaan kun jiraachuun isaa persentii 100 keessaa faayidaa isaa miidhaa isaa adda baastanii hin beektan taanaan isin kun mini ingilizii asiriin tisaayu. Ani kana fa'aa itti nu himaa rakkoon qabu. Yoo deebisuu isa dhiisu malee biraan ta'u hin jiru. Inni itti aanu waa'ee sila kaastanitti waa'ee bishooftuu seettan irratti nama taa'ee ilaaluu fi daakuun boqqolloo dimbilaa laayan. Ani fi koo qaamaan deemeen argeera. Yeroo ta'iin kun ta'e kaaseen hamma dukamitti hammam akka ta'e sa'aatii meeqatti achi galee muka jala bulee hin galee fi koo. Lemin abbaa beekuuf beenxee beete kiristaanii maaliin ni jedhamu haalli amantii irreechi amantii mataa isaa qaba. Waaqayyo jecha irreessi karaa biraa hiikni isaa yoo beektu ta'e jechaadha. Kanarratti hin waaqeffatinaa han jedhu mootummaan kun jechaadha. Ani dhugaa waaqaati akka koof baay'ee gaaffii isiniifis gaaffii ta'uu qaba. Maaliif isin dhaqxanii achirra gaafa teessanii miindaa mataa keessanii nyaattanii rakkoon qabu ijoollee keessan guddifattu amma tokko deemtu. Garuu ijoollee keessan guddifachuun miindaa sana satisfaakshinii mataa keessanii eegdanii deemuun amma kana baay'ee furmaata ta'anii yaaduun biyyaaf hojjechuu qabdu gara fuulduraattis. Aloonni sin gaafata seenaan sin gaafata. Namni baratee digirii baatee meeqatu tagulaalla'u jira. Isaan itoo bakka keessan bu'anii siniiti olitti gaggeessuu danda'u ta'a. Kana jechuun koo asirratti arraba jechuu koo miti. Waan biraatti hin fudhatina namni isin yeroo baay'ee yommuu namni gaaffii gaafatu waan negatiivii itti fudhattu natti fakkaata. Kanarraa kan darbe waa'ee mootummaa kana waan baay'ee jechuun barbaadu isuma jala jirraa rakkoon qabu. Gaafa fuul dimokiraasii unikoo mootummaan kun si jammer ishee kana bicha odeesseen wanta jaa biyyoota Ameerikaa Ardii Ameerikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa biyyoota alaa jiranii fi Afrikaa keessa biyyoota 54 dabalatee jiran mootummoota kana faana karaa poolitikaa siyaasaa diinagdee homaa lolan qabu mootummaan kun. Kana beektu. Mootummaan kun lolan ni qabu. Alataama Oromoo ta'anii as keessatti guddatanii dhaqanii Amaara ta'anii beeriin isaanii naannolee sagalan Itoophiyaa keessa qabnu hundi isaanii baqatanii biyya alaa jiraatanii baay'ee taalentii ta'an sammu'an. Biyya keenya gara fuulduraatti baatanii deemuu waan danda'an
rakkina bulchiinsa gaariitiin deemanii biyya sana hin jiraatanii isaaniin balaaleffachuun qabu mootummaan kun. Malee mootummaan biraa akkas nu godhee an jedhu ayidoon ani jiranatti hin fakkaatu. Mootummaan biyyoota isaan biyya guddatanii biyya 80 Itoophiyaa keessa qabnu keessa biyya 80 irra jiru Itoophiyaa. Baay'ee listii qabeenyaa nuun. Nama qabeenyaan biyya listii kana ufee mootummaan biyyoota biraa ufee lolatti kaasu jira jedhee yaadu karaa diinagdee karaa waan biraa. Namootuma keenya sana maaf balaaleffata mootummaan jechuu barbaadeen. Kana nan xumura. Inni itti aanu dhimma warshaa irratti gaaffii ani qabu. Tokko waa'ee miindaa ilaalchisee obboleettiin keenya kaasteetti eegsiyuu go'een ture garuu waa'ee miindittii kana namoonni akkuma beekamu gabaabseen gaafan odeessu namoonni waati isaanii abbaan isaanii barsiisanii ijoolleeni Dambidoollo eessa Wallagga eessa Amaaraa Kililii eessa irraa dhufanii han hojjetan jiru. Maaliif naannoo warshaan baay'atu hojii uumannaa warri keenya dadhabanii nu barsiisaniiru amma immoo warra keenya irraa buunee qansiraa kana hojjennee jiraanna jedha namni gaafa yaadu. As dhufee namni tokko birrii 30-40 saamsiingi nyaata guyyaatti tilmaaman jecha. Kana nyaate namni kun ishee marraayyuu immoo waa'een xurataa fi yeroo baay'ee kaasneera waan akkasii waa'ee xurataa fi waa'een isheen akkasii an jedhamtu mootummaan gaafa ruulii baasu hojjetaan mootummaan tokko gibiraaf taaksiin kan irraa cituu qabu dookimentii an qaxaramee higgaawii yoo ta'e yookaan qawaami'aa waggaa 10 ol akkas baay'ee tajaajila yeroo ta'e irraa kutamuun dirqamadha. Har'a hojjeteen har'a baataanaan qansiraa maaliif narraa cita? Kun ilaalamuu qaba as keessatti. Abbaan qabeenyaa tokko jechaadha mootummaa faana mistira wayii qabu oksaatti. Waan xinnoo waan ittiin uummata goyyomsanii uummata sanarraa waan guddaa fudhachuu barbaada mootummaan. Leemin indeet indezii yoonaal. Gaafa asabdan jecha asin bakka namaa buutanii. Isheen kun akkasirra uftu waa'ee miindaa irratti daayirektirii dafee sirratuu qaba. Gubachuu warshaaf duuni bishooftuu iyyuu miti rakkinni isaa. Hamma kana namni waggaa meeqa warshaa keessa hojjetee aqee miindaa kana naannoo 800 ja'atti gaafa fudhatu miindaa kanaan qallaba bitee mana kiraay maal kaffalee jiraata namni kun kan asabu isin barbaachisa. Ifii keessan birrii 5,000 nyaattanii jireenya keessan gaggeessaa gaafa deemtan namni kun ishee kana nyaatee akkamitti jiraatettanii asabuu qabdu. Poozitiivili akka nama barateetti jechaadha. Isin gaafa yaadamuu qabu. Darbee overtime ilaashise. Overtime warshaa tokko keessatti hojjetamu fakkeenyaaf ani noormaalii shiftii kootiin galeera yoo ta'e hin galu overtime jechuun danda'u. Namoonni as keessa jiran warshaa mana hojii irraa wanti ta'e jira. Anatu mucaa tokko jira mucaa yuunivarsiitii baratee dhufee tokko. Mootummaan karoora gaafa baase birrii meeqa fandii go'ee hojiittan gashaa hojii abaan jedhu humni hojii abaan hojii malee taa'u kun lolaan fidiyyus akkasiiti. Persentiin 65 ol ta'u Oromiyaa keessaa gibiraaf taaksiin funaannu daayirektii itoo Oromiyaaf hojjetatee waan baay'atu. Isa akkasii haasa'uun barbaadu. Asirratti naa bagin waa'ee overtime irratti dirqama moo dirqama miti. Shiftii kee addatti galtee hojjechuun dirqama kee moo dirqama kee miti yan jedhu mallattoo gaaffii an qaba ashee kan. Gwaaddanyaa koo tokkotu eegee daqee qaxareen nafaan haqee jechaadha. Jijjigaa yuunivarsiitii irraa istaatiksii an bayira namni kun guyyaa lama nafaan haqee qaxarame guyyaa lama hojjetee mucichi baay'ee hojii yoo irra oolee nama sa'aatii 4tti hojjechuu hin danda'a hin hojjetu gaafa jedhu kaabboon isaanii mana wanti hojjeta mana mokoroonii saaremirraa jechaadha. Ay dirqama kee hojjechuu qabdanna ay dirqama hojjetu bannaati jedhee dhiisee gaafa galuudha fakkaata har'a ari'ani. Gaafa ari'ani maaf ariita bannaati jedhee lukasaa qaba dhiifama go'iifiin mootishi hin ari'iin bannaati jedheen ka'een dorgommii Addis Ababa deemuuf jedhee idduutti anan qabee fira eeqe. Ishee kan akkasitti gaafa wanna jaara akka qabu. Waa'ee walqoodinsa biheerii warshaa keessa jiru. Mata duree ishii qaba ashee kanas. Maali inni kuni warshaa keessatti wanti ta'aa jiru namoonni aangoo qaba. Ani fi koo akka tasaa opereetarii wayifaan wallolee yeroo dura achi keessatti iyyatallee barreessiti dinaan jedhanii iyyata afaan Oromoon barreesseen gaafa geessu Amaariffaan malee hin fuunu wean. Kana jechuun indirectly afaan Oromoon haa badu jecha ingilisa. Ituma yaadanii immoo warshichi yuummaa Oromiyaa keessa jira. Maaliif akkas jedhama? Gaafa uli tokko lama goonee gaaffisin gaafannu isin immoo 20 go'a gaafa aame yommaa qixanachi. Ani kanuma bichaan jee Egzaabiin nagarrabu. Darbee waa'ee walqoodinsa biheeriitiin achi warshaa sana keessatti aangoo qabu warra afaan biraa dubbatu. Afaan Amaaraa inni dubbatu kutaa 5 baratee yoo ta'e
kaabboo ta'a yookaan waan tokko ta'a wayyaa adiin tokko jira isa uffatanii waanuma tokko ichaa ol warshaa sana keessa deemanii. Asirratti waan isin wanta jechuu qabdan jecha. Inni kaan barumsa isaa qabaatu Oromoo ta'ee barumsa inni qabu ne digiriis qabu dippiloomaas qabu maaliis qabu iitichaan ifannaan ifatameetu inni hojjetu achi keessa. Asirratti jecha waan isin hubachuu qabdan. Achi keessa kun maaliif hin sirratu? Maaliif namni wal qixan ilaalamu? Namni barate mi'isti warshaan tokko achi keessatti too hojjechiisu silaa mootummaan nama barateef dura qidmaa laata? Nama baratee yuunivarsiitii irraa fixe nama baratee barumsa qaba jedhamuuf mootummaan qidmaa laata? Inni baratee warshaa keessa galu suni namoonni warshaa keessa hojjechaa turan suni dookimentii isaanii isa kamiin ilaalamaniiti inni kaabboo ta'e kaabboon ta'e inni iddoo hojii hin hojjenne isti akkamitti ilaalame? Si jammeer warshaa tokko warshaa jiru keessatti. Silaa qidmaan laatamu qabu fiildiin isaa ilaalame haala fiildii isaatiin akka ani yaadutti akka nama barateef yaadamu qaba bakka kun dirqamadhaam. Kun akkamitti ilaaleera? Maaliif indaayirektii mistiraan abbaan qabeenyaa tokkoof warshaan tokko daayirektii mootummaan abbaan qabeenyaa tokko gibiraaf taaksii mootummaaf kaffalu kan mataa isaa danda'e qaba. Hojjettoota warshaa isaarraa fu'ee akkamittiin gibiraaf taaksii indaayirektii mootummaaf kaffala? Namoota birrii 30-40 oolan irraatiin gibiraaf taaksii kutee inni mootummaaf kaffalu. Daayirektii maaf hin kaffalu ansa? Wanta tokko mistiraan deemu mistiratu jira waansa. Wanti kun itoo ilaalamee baay'ee gaarii hin jennu akka koofechaadha. Akka namatti hin beeku. Gubachuu warshaa irratti isa jedhamu ka'eera baay'een isaa gubachuu warshaa. Gubachuun isaa warshaan 800 yoo gubate jechaadha. Du'a nama 2-3 hin deebisu dhugaa rabbiiti. Maaliif namni 3 sun gaafa barate warshaa 800 go'ee deebisee dhaabuu danda'a booda. Kun beekamaadha. Waa'een warshaa akka raramuun qabu gubachuun isaa. Lemin maaliif gubate immoo yoo ilaalte hanqina nageenyaati bakka. Nageenyi waan hin jirreef gubate. Nageenya sana eenyu boodessi? Hanqina bulchiinsa gaariiti. Mootummaan wanta uummanni hin jaalanne go'ee akka bixxeen alaalu ta'e bakka. Eeksi waan hin qabu bira. Kun ilaalamuu qaba bakka. Waa'een warshaa akka raramuun qabu asirratti. Darbee miindaa malee tajaajila warshaan tokko hojjettootaaf kennu irratti. Asirratti immoo fakkeenya warshaa baay'ee jira. Warshaa sana keessaa akka saaramitti jechaan dhiibbaa malee hin jiru homaa tokko satisfaashinii inni hojjettoota isaaf laatu tokko hin jiru. Akka koof. Miindittiyyuu tuma micicanii nuu laatu ta'ee hin beekon. Maa jechuun barbaade warsheeleen biraa qursiillee hin danda'an jiru. Misaallee hin danda'an jiru. Warri beekan beeku. Homaa kolfan barbaachisu kun. Yoo miindaa fi qursii hin laatu ta'e karaa nyaataa waan tokko hin gargaaru daayirektirii yoo ta'e miindaa isaanii dabaluu bakka eeksi waa hin qaban bira. Abbaa qabeenyaa isaa keessanii rakkina abbaa qabeenyaa sana akkasii rakkinni keettanii ittiin himtanii rakkinni isaa kana asirratti jecha waan isin beekuu qabdan. Inni mootummaallee gana adeemsa keessaa piroosesii qaba naqee amma achi gahuttuu imaamannan biraayyuu bahuu danda'a. Asirratti ishee kana qabachuu qabdu. Lammaffaa warshaa keessatti haala barnootaatiin isinitti meeran. Gara fuulduraatti nama barateef qidmaa laachuu qaba warshaan. Isa kaaniif wanna jechuu qaba jechuu barbaadeen. Darbee sirna barreeffamaa irrattis ishee masila keessa gashee waa'een barreeffamaa betelee warshaa sana keessatti gaggeeffamu Oromiyaa keessatti amma jiraannetti betelee federaala miti. Federaala keessatti rakkoon qabu afaan Oromoo afaan Amaaraan yoo ba'e beeksisni rakkoon qabu baay'ee isaan dorgomnee Amaariffaan fada abneellee amma deemneerru jira. Inni rakkoon qabu garuu Oromiyaa keessatti warshaa isii akka barbaade yaa ta'u afaan Oromoon beeksisnis bahuu qaba. Kana sitti nuu hima afaan Oromoo walii galuu qabna. Jechuun maajoritiin koo afaan Oromoo kan haati koo abbaan koo Oromiyaa keessatti nala Oromoo warri koo barumsaan nama afaan walii galuu Amaariffaa amma tokkoon fida'ee ishee immoo puurii dubbisuu hin danda'u garuu dubbachuu ishee danda'a garuu amma tokko. Homaa korfan qabuun kun. An biraa immoo waa'ee abbaa qabeenyaa fi mootummaa laashisees baay'ee dubbachuun barbaadu. Darbee tokko immoo waa'ee aangoo warra qaban achi keessatti beetalee an akka kaabboo fa'a. Kaabboo yommaan jedhu kaabboon hundi tokko miti garuu ilaashi isaan hojjettoota achi keessaaf qaban ilaashan taanedha.
ifachuu barbaadu waan tokko jechuu barbaadu akka isaaniitii gadiitti baay'ee gadi buusanii ilaalu. Kuni ta'uu hin qabu. Feetu nama barate nama xannuma barumsaan illee isaan caalu ta'uu qaba. Bara ammaa barumsis badaan hojjetu garuu maali akkasitti ilaalamuu qaba bakka. Ilaash badaan hafuu qaba bakka jeneraali waan isin baruu qabdan. Annaa dimokiraasii gaafa jedhamu jeneraali isaa waa'ee nageenya afaan wal qabsiiseen amma nageenya jechaan ani sila bira darbe nageenya yoo jee akka gowwaa nama go'a nageenya irra meeqa deebisne yoo odeessine gowwaa nama taasisa. Nageenyi beezii bakka abbaan fe'an beeku am nageenyi ko siriimti saayyuu. Kunoo anillee edmee koo keessatti kunoo mootummaa makaan argani lolli adate jee nasamne taarikii anan aman bara'ee keessatti waggaa 22 nyaa'eera. Mootummoota darban immoo istirii irratti hin beeka baradheera. Ta'ii gaarummaa isaan hojjetaniif negatiivii isaan hojjetan baay'ee sanan beekan. Barumsaan hin beeka malee fiikoo qaama hin argine. Garuu amma ofee mootummaa gaafa yaadu garuu qaama kootiin arga akkas namni du'u na birattan arga je'ee yaanne na biratti yommaa namni du'u. Hillinaan koo na tuqeegin sila yommaa na barsiistan waa'ee bishooftitti sana irratti jecha. Akkas ta'ee jettanii oduum ageessanii malee garuu agxaniitu ta'a garuu ani hin beeku garuu. Ishee kana maaliif dhugaama isaa walitti himuu qabna ani aqeen na bukkeetti waan du'aniiraniif lubbuun koo bahee waaqayyo na gasheeyyu ana. Balbalarraan dhaabadha torban darbe keessa ganama gara naannoo 3-4 akkasii ta'a. Isaan immoo mooraa sana keessaa ba'anii otoo lukaan deemanii ani dallaatteen hirkadhee dhaabadha. Homaan dubbaan cal jedheetan dhaabadha isaan immoo na bukkee darbuudhaaf deemu. Otoo waan tokkoon dubbanni otoo waan hin jenne Amaariffaan ምን አጥተህ ታይኛለህ jedheen itti dubbate. Otoon yeroo sana afaan tolee lakkaanoo sin laallee yaaduma koon dhaabadha malee otoon jedhee dubbachuu baate jalaan baas jedhee otoon kaadhe yookaan waraana natti bana yoo dhaabadhe immoo caccabsee namummaa keessa na baase gara geessuutti na geessaa jiru. Kanaaf labsii kana wajjin wal qabatee poolisiinis ta'ee humni mootummaa nageenya eegsisu kun akka barbaadeetti lafa barbaade leexee nama barbaade waamee sakatta'uun mirga isaati. Mirgummaan kun isaaf dursummaa kennameera. Akkamittiin haala akkasii keessatti egaa otooruma waa hin sochiin otooruma waan godhiin ijumaan illee maaf na laalte shakkii jedhuun kana yoo jedhe dargaggeessa akkamitti wanta kana keessa bahuu danda'a maalidha wabiin isa jedhu kaasuu barbaada labsii kana wajjin wal qabate. Dhimma nageenyaa kanarra isa jedhamu kanarratti mootummaan kun furmaata humnaan meeshaatiin fayyadamuu ala karaa seera qabeessa ta'een furmaata deebii kennaan jiru. Maaliif amma gooxiitti amma tokko shaneetti garbu'ee uummata amansiisee rakkoo jiru furmaata maaf hin kennine? Humnaan meeshaatiin maaf fayyadama? Maaliif ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Amma hiriyoonni keenyis du'aniiru, obbolaa keenya du'aniiru, mana hunda keenya galaa jira. Mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a? Maaliif warra gumaa ta'u? Maaliif gadi fageenyaan xiinxallee deebii itti nuun kennu? Biyya dimokiraasiitti jedhamaa jira. Intarneetiin bade diishii hiikaa jechuun immoo maali? Dimokiraasii biyya dimokiraasii jiru tokko keessatti diishii hiikaa jechuun furmaata kennaa, intarneetii balleessuu furmaata kennaa. Mootummaan maaliif badiin koo kanadha jedhee maaf uummata faana bu'ee bahee badiisaa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kennu? Qabeenyi bade kun qabeenyaan keenyaati. Qabeenyi gubate kun qabeenya kan keenyaati. Kan maatii keenyaatu hin ta'in kan keenya. Nuti itti fayyadamee sanurraa fuun maatii keenya gargaaraa jiru. Qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru. Kun immoo maaliif uumamuu danda'e? Labsiisa bahe irratti immoo የክልሉ መንግስት
ሰራዊት አራተኛ ላይ ነው ያለው። ለምን ከመከላከያ ጋር ይሁን ከፌደራል ጋር ይሁን አንድ ላይ ተጣምሮ አንደኛ ላይ ለምን አልተቀመጡም? የክልሉ መንግስት ሰራዊት አንድ ላይ ለምን ተኮፋር ማሊፍ ወሊን እንተኝሳን የክልሉ ሰራዊት አራተኛ ላይ ነው ያለው። ለጎንጎሩም ባድ ለብሲቸረት ማል ወሊን ጡፋኒ ወሊን ከማሊፍ ወጀተን እንጎኔ አማ ዳንዲረት ሞባይሊ ቀበተኒ ሳምሲንግ ጋላክሲ ቀበተኒ ደሙን የሮሳ ሶዳቻት ሙዚቃ ፋሮሞ ኬሳ በለሳ ጅራ እንሶዳና ስልኪ ፈተሹ ጀኡ ማሊፍ ኩን ዲሞክራሲ ዳ ኩን ፉርማታ ታ ማሊፍ ንሶሰቡ ማሊፍ ወጅታ ደርገጌስ ሆጂ አቢ ፎጂን ከኑ ደርገጌስ ዳንዲ ረበቱ ማሊፍ ዳንዲ ወልት ጃሬ ፉርማተን ከኑ ሞቱማን nam tokko ko am busy taw hojii argannaan busy dha nam tokko waan biraa yaadu hanna yaadu yeroo darbe asitti argameera ijoolleen beeloftee naannoo kamii ufte as kana naannoo kana turani bakkee kana keessa nama daabboo naannoo surraa itti namni saamani borumo akkam ta'a wanti kun ijoollee kanaaf maa furmaanni kennamu hojii abee warra daandii cufee jiruuf mata duree isaa akka kaasuu yaaltanitti waa'ee irreecha bishooftuu irratti namoonni baay'een miidhaman gootanii turtanii Atau malee isarra nutaalame malee inni dhimma itti galame haasa'ame hin qabu jechuudha. Dhimma nageenyaa jedhamee ji'oota muraasa kana keessatti mootummaan keenya labse kanarratti jechuudha. Dhimmi nageenyaa labsame kuni yoomii akka ta'e yoomii kaasee akka labsame hundumti keenya beekna. Innis maalidhaa? Iddoo dura gaafa uummanni Oromoo akkasitti bishooftuu irreecha irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duuni uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomii kaasee iyyuu duuni dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geette jechuu barbaade. Kanaaf gaafa itti yaadnu gaafa laallu Oromoon mirgi isaa dhiibamaa jira moo kabajamaa jira sayedhu hundi keenya iyyuu beekna sammuu keenya. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaa. Mootummaanii nurratti nageenya labsu kun mootummaa isa kami jennee gaafa keessa deebinee laallu hunduma keenyaaf hin gala sammuu keenya keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa aanaa irraa godina garaagaraa irraa uummanni Oromoo guyyaatti hin du'iin guyyaatti nama isaan awwaallatiin ol hin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e nuun miidiyaa sobaan barbaannu ammas saanaan madaa irratti madaa dabalachuudha kun. Uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessi duuni isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni hin duune akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaa isa qabaman irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti fudhan na keessatti. Garuu mootummaan kun iddoo yoomii kaaseeti kan inni labsii nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu. Warshaa gubachuu qarshii baasaa tariiti baankii irraa ba'uu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankii irraas hin ba'u waan ittiin ta'us hin qabu. Akkaataan itti namni duullee bareedaa ta'uu danda'a. Akkaataan du'a. Garuu kuni addunyaa irratti illee seenaa addunyaan keessaa qabdutti illee waan hin taanetti ta'e jechuudha. Irreecha bara kamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaa kabajaa ba'ee dargaggeessi ba'ee dargaggeettiin baate meeshaa harkaan qabdu harka qullaa deemu aadaa isaanii kabajuu ba'anii kun wanta itti yaadamee irratti qophaa'amee irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti. Achi keessatti jechuudha. Namni amma kanaa darbuu isaarratti waan garaagaraa jira. Kan baay'ee madaa guddaa namatti ta'u. Namni tokko iddoo mana hidhaatti hidhamee harka laatee hidhamee radhee taa'ee booddee maaliif abiddi qabsiifama? Nama amma mo'amee jirutti kana keessa amma jirutti namni tokko mo'ameera jedhee iddoo taa'etti mana hidhaatti abiddi qabsiifamuun maalidha? Dargaggeessi ani obboleessi koo obboleettiin koo waa'ee biyyaa addeen falmanne akkam eenyuuf falmachuu danda'a? Yuunivarsiitii garaagaraa irraa kolleejjii garaagaraa irraa mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulii irra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamnan. Bara keenya guutuu reebamuun dabarsina akkam waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu kan akka kootu dhalatee guddatee
in barbaannu Oromoon cunqursaa jala jira mirgi isaan kabajamnee fi kanaaf gaaffii gaafannaa. Oromoodhaan immoo nageenya gorsuun hin danda'amu. Nageenya beeka. Dargaggoon Oromoo dargaggeettiin Oromoo. Nageenya namni akka Oromoo beeku hin jiru. Gara laafessa akka Oromoos hin jiru. Sababni isaa meeshaan qabannee iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune harka kaasanii mirga isaanii falmachuuf ba'an. Garuu deebiin maalidha? Deebiin rasaas. Deebiin manadha. Mootummaan kun iddootti manatti naquun dhabne manadha. Iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guureetu hidhachuudha. Iddootti hidhuun dhabne an baay'ee yaaddoo guddaa ni qabu. Mana maaliitti dhasa jedhu. Inni kaan qaamaa irru, inni kaan hin du'a. Nama keessaa dhalatee moo akkamittidha gaafa haati hiyyeessaa tokko mucaa ishee gargaartu duwwaa. Mucaa ishee gargaartu duwwaa gaafa qabaattu jechuudha. Gaafa dhala ishee dhabdee reeffarra teessu maal jechuudha kun. Hin du'e jalaa du'e ganaa reeffa isaarra teessi. Haati tokko sin beektu. Ani haati koo amma akka isheen na jaallattu beeku. Sinis beektu. Garuu haati tokko gaafa dargaggeessa lama mana tokko keessa awwaaltu maali? Arrallee amma kanas taanaan wanti isin nutti haasa'aa jirtan waa'ee warshaa miti. Waa'ee warshaatu hin ta'in waan dhugaa barbaada. Har'as taanaan mata duree kaastan malee mata duree kaasuu keessanidha malee ammayyuu taanaan dhiiga ijoollee Oromoo irra jettanii waan biraa ta'aa jirtu. Kana gumaacha maaliif baasan? Eelaa kana akkamitti of keessaa baasnanii namadha bakka yaaduun nurra jiraatu. Haadhoo koodha naaf warri du'e. Ani immoo warra wayaa gaddaa uffadhee yoo haadhoo koof dabarse warra akkasitti du'e. Ikkoo isaan kaleessa akka koo barachaa turani. Deemnee galma geenyedhanii karaatti hafan. Duun isaanillee du'a fokkisa. Ani uffadhee dabarsuun qaba. Akka ammuma kanaatti cuucamtee konkolaataa irraa harca'eemaa wayaa gurraacha uffatanii nama eeguun maalidha? Nu warra sin dhimma nageenyaa ettanii diida kee nurra labsuu barbaadan kana gamatti akka waraabessaatti baqachaa jira. Wanta jala murree isinitti maaliif konkolaataa irraa bu'u nam tokko akkas deema taana achitti lafarratti diriirsanii darbuudha. Akka hin duune akka hin jiraan. Akka bofaatti yeroo itti namni caqacaqa. Meeqatti jira sammuu irratti yaaddaniitu manadhaa nama meeqatti mirgi isaa sarbamee shamarree meeqa jira dargaggoo meeqa jira karaa maatiin dhaqanii ammatti gaafachuu dhabanitti. Sinii gurguddoota keenyadhaa beektota keenyadhaa warra biyyaaf jiraatanidha garuu isa kanarratti iddoon hojjenne akkamitti lammii keenya isiniin jechuu dandeenya. Komii guddaa nuti isinirraa qabnu ammayyuu taanaan kana. Komii guddaa nuti isinirraa qabnu ammayyuu taanaan wanta dhugaa ta'e tokko irratti haasa'u wanta lubbuu madaalu hin jiru waan ta'eef kanadhaa baay'ee galatooma. Waa'een dhimma nageenyaa kana ilaalchisee ganama jammaree amma ammaatti baay'ee isaatu haasa'amaa ture. Yaa wanti haasa'amu kun immoo nuufillee nama taanee kan na horiirraa yookaan immoo warra yaadotee nu taasisu keessaa reediyoon barbaachisu tokko maal jechuu barbaadeni nageenya naannoo kana ilaalchisee yoo jiraatu ta'e tokko akka xaaxaqee naannoo xaaxaqee kan jedhu warshaa keenya keessatti akka yaadee jirutti yoo jiraate dhimmi nageenyaa ilaalchisee nu biratti waan takka wanti arginu hin qabu dhimma televezyiinii waan adda addaa irraa hordofurraa kanaaf nu biratti wanti yakkaa ta'e argamu hin jiru garuu dhimma sabab sablammii ilaalchisee yoo ta'u jiraate dhimmi du'umsa dhala Oromoo yoo ta'e amma miti ka jammare ani yaa dhimee kootiin akkanuma altan ijoollee ta'uu fakkaata garuu turuu danda'a. Maaliif dhimma walgahii kana ilaalchisee baay'ee deemaa ture dhimmi Oromoo amma miti ka jammare lafti Oromoo du'ee itti awwaalamu baay'eetu jira. Lafti Oromoo mana hidhaa itti mootummaan kun itti hidhu hin dhabne inni lafa qabu yoo qabaate mootummaan lafa mana hidhaa fi lafa awwaalcha Oromootti qabu kalalatee qabaata akka ani yaadutti yoo ta'e garuu ani ka giraajuuti godhe bara 2007 Hawaasa Yuunivarsiitiitti bahe. Akka nama tokko baradhee baheera obbolaan kun as keessa namni kutaa 10 gadi jedhee yaadu hin jiru. Mootummaa kana gaaffii gaafadhaatu. Gaaffii nuti nu dhalate yoo jiraate ana abbaa qabeenyaa maa ogguma ciqaqxanu baay'ee namoota keenya taasisee jira. Maal godhe abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fidee mootummaa waan nu kennu waati inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaannee unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra. Gaafa nu barsiisu hojii qabeenyaa baranne achi baane lafa teenne
abbaan qabeenyaa waan qaburraa qabeenya isaa dhangalaasee qabeenya isaa itti fayyadamuu danda'a abbaan qabeenyaa manattu nu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu ani waan jedhu keessaa tokko dhalataa Oromoo yoo du'e lafa tawwaalamuu qaba dhalataa Oromoo waan dhuunfa dhalotaa kaasina ammaa qabdanii yoo kakooyyuu lafa itti hidhamuu qaba maal qaba lafa itti hidhamu lafa kana baay'eetti qabna garuu mee unuuf wanti ilaalame jira hojjettoota mootummaa keessatti akka yaadu yoo ta'e mana jireenyaa tokko hin kennamaaf iddoo manni jireenyaa mee warshuma keessaa eessatti manni jireenyaa hojjettoota abbaa dhuunfaatti kennamee jiru mee akka gaaffii tokko fakka garaana nyaatu ani deemee kaasuun barbaadu hojjettoota mootummaatti manni kennama erga jedhame unuuf maal dhabame Oromiyaan lafa bal'oo qabdi jennee silaa walii galleerra moosoba waan agarru waan itti amanu mee eessaa kenname gaaffii koo inni bu'uuri ka ta'e hojjettoota mootummaatti bakkeen manni jireenyaa tokko hin kennama garuu hojjettoota abbaa dhuunfaa kanaafuu maaltu kennama abbaan dhuunfaa nu danda'eera an dhugaadha akka koo yoo ta'e ana miti of darbee maatii koo gargaaraatti jira garuu idimee koo difinii ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamna kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maali'a yoo lafa dhabne hin qabna mana lafa hidhaan qabna lafa awwaalchaan qabna warri hafne kun eessatti dhaabbanni hafnamee kanamee faloon tokko nu falame Oromoon yoo taratu maal jedha saa abbaan gaafa cabsee gandi immoo jaballeessaa jedhan kuni maaliif ta'ee dhiifamallee naa godha na guddise kakayyuu kiyyaa taratii dubbachuu nan barbaadeef aadaan uummata Oromooti immoo taratii keessa waan jiruudhaaf innaa mammaaksi kun waa malee mammaa qabne jechuu barbaade ture maaliif inni jechuu barbaade handi watti wal dabarsee wal kennaa jiru eenyudha yoo jenne hunuma handi watti dabarsee wal kennaa jiru eenyuma numa uummata Oromooti dhiifamallee naa godhaasini maal jechuu barbaade tanan otoo nuti wal jaalannee otoo nuti yaada gaarii waliif qabaanne daawwattoota keenyaa oduu amma nu ga'ee qabna godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti qondaalonni OPDO hojjettoota warshaalee garaagaraa walitti qabuun marii geggeessaa jiran irratti mormiin jabaan isaa mudachuun himame mata dureen marii kanaa konferensii nageenyaa yoo ta'u hojjettoonni gama isaaniitiin wayita ammaa guutummaa biyyattii keessatti nageenyi hin jiru jedhan akka nageenyi waaraan hin jiraanne kan taasise mootummaa kana ta'uu ifaan ifatti qondaalota marii geggeessan kanatti himanii jiru sagaleen waraabbii galma walgahii magaalaa Burraayyuu irraa miliqeenu dhaqqabee akka ibsutti labsii yeroo muddamaa fi ajjeechaa irreecha Hora Arsadee irratti raawwatame ilaalchisuun kan mariin kun geggeeffamaa jiru qondaalonni marii geggeessan kun akka labsii yeroo muddamaa kana deeggaranii fi dhumaatii ayyaana irreechaa mootummaan harka keessaa hin qabu jechuun wayitaa hojjettoota kana hawataa jiranitti kan mormiin isaa mudate hojjettoonni warshaalee naannawa Finfinnee hundi afaan tokkoon ajjeechaa ayyaana irreechaa raawwatamee ture mootummaan ta'e jedhee kan qindeessedha ergaa kana raawwatee booda ammoo mormii isa mudateen labsii yeroo muddamaa raggaasifatee ammas uummata Oromoo lafarraa fixuuf karoorfatee jira jechuun mormii isaanii itti fufan qondaalonni marii kana geggeessan mormiin jabaan hojjettoota kanaan waan isaa mudateef akkuma amala isaanii doorsisuuf yaalanis itti milkoomne itti dabaluun hojjettoonni kun mormii isaanii kanaan amma booda OPDO irraa wanti eegnu tokkos hin jiru jedhan egaan daawwattoota keenyaa sagalee waraabbii galma walgahii sanirraa miliqeenu dhaqqabee akka itti aanutti dhiyeessina isinis itti dhiyaadha. Isaan biyyoona salphatu jecha boodhisi qotame tokko jiraa jedhame. Iddoo sanitti boodhoo wayii qotameera kan jedhamu odeeffannoo dhageessan hin jeera tarii dhageessan ta'a arguu dandeessa. Boodhisi maaliif qotame? Iddoo sun iddoo miiliyoonni meeqatti gaggeeffamu maaliif qotame? Sababni isaa beekame? Kan hundarraa kan ka'e sababa kanarraa hundarraan kan ga'e maalidha? Akkuma jalqaba isin jee gaafiin uummataa gadi bu'amee ilaalamee deebii gahaa batattalatti argachuu dhiisu aan. Kanaaf kaka'umsi jeequmsa kanaa fi qabeenya amma kanaa badee immoo kaka'umsi maal jedhee akkan tilmaamee sammuu qoteen jettu immoo kaka'umsi dargaggoodha yookiin immoo uummata jechuun baay'ee rakkisaadha. Mootummaarraa komii qaba kanan jedhee iddoo irreechaatti irratti jeequmsa iddoo irreechaatti irratti ka'ee jecha qabeenya amma kanaa barbaadeera ka'umsi kanaadha. Ka'umsi qabeenya amma kanaa akka barbaadaa taasifamee hir'ina mootummaatiin jira. Hir'inni mootummaa maaliin noonaan jettan gaafiin uummata bira gadi bu'ee ilaalamee too deebii argachaa hin jiru. Dargaggeessa bira gadi bu'amee too akka biyya keenyatti
walga'iin babal'aan fi mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga waa uumamee booda erga qabeenyi barbadaa'ee lubbuun nama hedduu barbadaa'ee boodadha akkana ni hubadhutti. Gadi bu'amee abbootii keenya kan keessaa alanne abbootii keenya osoo baratin nu barsiisan bira gadi buunee gaafii isaanii xiinxallee deebii isaanii battalatti deebisuun ga'ee mootummaati. Kun raawwatamaa jiraayee anaaf gaafidha. Dargaggeessi jajjabeeffamaa jiraayee otoo humaan raawwatin osoo humtuun badin osoo qabeenyi barbadaa'in jajjabeeffamaa jiraayee. Dargaggeessi warshaa keessa hojjennu har'aa rakkoon kun uumamnaanidha kan itti wal geenye. Duraan bakki nuti jirru yaadatameeraayee. Dargaggootaa fi shamarroota warshaa keessa jiraniif himee akka daataa keessanitti iddoo mana jireenyaa kennitaniif daataa keessanirra jira. Warshaa keessa kan jiru jajjabeeffamuu qabettanii. Kuni anaaf gaafidha. Labsii haaraa kana gidduutti immoo namoonni hedduun amma isin kaasanii turtan. Wanta asiisin nu kaaftan kun namoonni hedduun daandiirratti akka daraaraman dubbattaniirtu sirriidha. Labsii kana kan diriirse eenyuun mootummaa mootii. Labsii kana akkanatti akka amma nu dubbattan kanatti diriirsitan taanaan warreen eegumsa nageenyaa eegan daandiirra jaajjan kuni. Akkuma labsii amma nutti himtan kanatti akkuma isin nu jaalattanii nutti haasoftan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harka irratti kan keewwatan shurraabii wayii jirti. Naannoo alamganaati irratti federaalii fi agaaziin yaaboo kan daandiirraa hojjetan isa harkatti arginaan daa'ima san kukkutanii maal godhanii daa'ima san rukutanii harka irraa kukkutaa turan. Kuni alaabaan Oromummaa yommuu ciccitu ananatti dhaga'ama lammummaadha. Eenyuun itti maqaa isaan beeku ani eessaa akka of hin beeku. Kan diriirse mootummaa kan diriirse kana. Ijoolleen baay'een waaqeffattoota ta'anii waaqeffataadhaan. Kan mormarraa odaan qaban jiru odaan kun asii jira. Isa irratti arginaan rukuttaa isaanii hamaadha. Kanaa kan jeequmsa kaasee sababa mormatti hidhatee jeequmsi ka'e anas kun ogumeen harka irra jirte waan ta'eef guulana kanaafis immoo kan jeequmsa kaase kan mana gubeessii jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa je'eera. Gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandii irratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abraa godaanaa keessatti hidhamaa jiran hundumtuyyuu kan yakka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutu hidhamee jiran. Hojjetaan kan koo kan alamganaana wajjin dhufu baay'een isaa ayimee keessa kan hojjetu amma ammaatti kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Kan amma ammaatti immoo hojiin galle jira. Maqaa isaa barbaadan nu gusee jedhama amma ammaatti hojiin galle. Ta'a kudha lamaan baa hojii galu abdaan irratti kan rukutan. Mattaawaqaa yoo agarsiifnu mattaawaqaan yookiin naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashagaariin naannoo naannoo jedhamu jedhama. Maaliif jedhama? Oromiyaa miiliyoona hedduutu dirjitii kana yookiin immoo kaampaanii kana gube. Konkolaataa kan gube hojjettoota hedduudha. Warreen mana kireessan nuti rakkoo hin qabnu ijoolleen keenya rakkoo hin qabnu kan mana gara biraatti dhufanii mana nurraa kireeffatantu rakkoo uumee jedhanii nu wanjala jiru. Tokkoon nama warshaa keessa hojjetu carraa achi kaayetti malee sammuu isaa bilchaataadha. Waa baay'ee beeka. Dogoggorri kun uumame garuu gara biraatti gati dhufnedha. Fagoo asi dhufne Oromiyaa keessa jirra. Jecha akka titifaan nu dabarsaa jiru jechuu barbaadatan. Ani kanan man fakkeenya fi magaalaa kan alamganaatti kanan galle naannoo waggaa 10 lakkoofseera. Mattaawaqaa magaalaa kana fudhadhe naannoo waggaa 7. Qabeenya abbaa kootti galee seeraan deemee fayyadamu hin jedhe qabeenya gandicha sanii deebiseera waan ta'eef fayyadamuu hin danda'u. Asi garuu amma ammaatti akka jiraataa ganda kanaatti wanti naafanne jedhamtu hin jiru. Dubartoonni haati jalaa duute ija koo duratti huccuu gaddaa uffachuun aadaa keenya gadda ibsuudha. Gadda abbaan keenya yoo du'e haati keenya yoo duute obboleettii keenya yoo duute lammiin keenya yoo du'e kan ittiin ibsannuudha. Abbaa faati kan duune jee federaalii yoo jedhe rukuteen ana bukkeetti. Federaalii isaan tooyi galuu dadhabuutti immoo afaan Oromiffaatiin hiiketti haadha isaanii jalaa du'e isaa jedhanii argaman. Gumaarroo san harka sadeen takka argatan ija kootiin kanan argeedhaan. Dubartiidhaan. Labsiin kun kunoo kana fa'aa of keessaa qaba jechuu barbaadatan. Ani kan jiraatu gara naannoo Gafarsaa naannoo Dirree jedhamudha. Humna waraanaa federaalaa jedhamu kan bishaan Gafarsaa eeganii fi achi keessa jiraatan irraa wanta nama mudateen waltajjii kanarratti dubbachuu barbaada. Ani kan jiraatu achuma mana jiraatu keessaa bahee bushee amma seerri aggadutti bushee isaa booddee inni itti darbu bushatti darbe. Kun hin jiru erga ta'eeti hamuma barbaadayyummaa yoo bushe seeraan bakka wanta uummanni sun barbaaduun deemee bushuu qaba.
asirratti guddina biyya tokkoo fi intarneetiin baay'ee murteessaadha. Miidiyaan adda addaa baay'ee murteessaadha. Asirratti waan jechuu barbaadu. Miidiyaa biyya keessaas miidiyaa biyya alaarraas asii gadee caaseffamu irratti jechuudha. Waan jechuu barbaadu. Inna isa biyya keessaa yoo ta'e sila obboleessi koo kaasee irra deebisuun barbaadu. Waa'ee miidiyaa keessaa dhugaaf sobni isaa jechaadha. Waa'ee miidiyaa naannolee biraa jiran immoo jechaadha. Fiilmii faayuu jiru mitiire fiilmii baala gootanii nun fayyadne iyyuu dhaggeeffanna ni fiilmii. Asirratti waan main pointii gootanii isinillee qabachuu dandeessan. Rakkoon qabu afaan Oromoo dubbanna waluma agahuu qabna hundi keenya. Fiilmiin taane iyyuu ilaalaa oola namni ilaalaa oola hundi keenya iyyuu garuu fiilmii nu miidiyaa nu fayyadu namni kun asumatti haafu malee jecha rakkoon qabu. Wal dabarsuutu jira wal maal jechuutu jira inni rakkoon qabu. Mirga ofiif dubbachuuni homaa rakkoon qabu je'ee yaada akka kootti. Namoonni dhaqanii biyya alaa jiraatan waan isin baruu qabdanii rakkataniitu deeman asirraa too sammuu qabanii too qabeenya baay'ee qabanii warshaan buraayuu keessa miti warshaan 60 meeqa 70 meeqa gubatee jedhamee odeeffamu kun nama tokkotu fidee dhaabuu danda'a qabeenya qabaatee dimokiraasiin jiraatee too seeraan jiraatee biyya isaa keessa hin du'u too ta'e mirgi isaan sarbamu too ta'e deemee biyya alaaqee jiraatee miidiyaa inni gadhiisu gadda gincirratti abbaan fedhan keessan beektu OMN tu dhaggeeffachaa jiraniitti xiyyiitii arrukutani. Itoo intarneetiin jiraate yoo na baay'ee geenya mistira biyya keenya keessatti ta'u. Lemin mootummaa kana wanti jechuu koo mitanii negatiivili jechuu koo toon taane jechuma isaa wanta ka'uu qabu bakka kun beezii waan ta'eef anan kaasaa jiru. Asirratti jecha waan jechuu barbaadu. Namni tokko miidiyaa dhaggeeffate isaatis haa ta'u OMN dhaggeeffate achirraa haqee mana namaa yoo cabse yoo hataate ruulii mootummaan tokko baase cabsee yoo argame hi'amuu qaba seeraan to'atamuu qaba. Hamma kanan taanetti namni miidiyaa dhaggeeffachuu qaba. Kana jechuun dimokiraasiin keessarraa fuudhamee jecha indirectly gaafa yaadan akka nama barateetti jecha gaafa yaadamu. Intarneetii fi miidiyaan kun jiraachuunsaa persentii 100 keessaa faayidaa isaa miidhaa isaa adda baastanii hin beektan taanaan isin kun mini ingilizii asiriin tisaayu. Ani koo kana fa'aa itti nu himaa rakkoon qabu. Yoo deebisuu isa dhiisu malee biraan ta'u hin jiru. Inni itti aanu waa'ee sila kaastanitti waa'ee bishooftuu sayettan irratti nama taa'ee ilaaluu fi daakuun boqqolloo dimbilaa laayan. Ani fi koo qaamaan deemeen argeera. Yeroo ta'iin kun ta'e kaaseen hamma dukamitti hammam akka ta'e sa'aatii meeqatti achi galee muka jala buleen galee ani fi koo. Lemin abbaa beekuuf beenxee beete kiristaanii maaliin ni jedhamu haalli amantii irreechi amantii mataasaa qaba. Waaqayyo jecha irreessi karaa biraa hiikni isaa yoo beektu ta'e jechaadha. Kanarratti hin waaqeffatiinaa han jedhu mootummaan kun jechaadha. Ani dhugaa waaqaati akka koof baay'ee gaaffii isiniifis gaaffii ta'uu qaba. Maaliif isin dhaqxanii achirra gaafateessanii miindaa mataa keessanii nyaattanii rakkoon qabu ijoollee keessan guddifattu amma tokko deemtu. Garuu ijoollee keessan guddifachuun miindaa sana satisfaakshinii mataa keessanii eegdanii deemuun amma kana baay'ee furmaata ta'ee yaadun. Biyyaaf hojjechuu qabdu gara fuulduraattis. Aloonni sin gaafata seenaan sin gaafata. Namni baratee digirii baatee meeqatu tagulaalla'u jira. Isaan itoo bakka keessan bu'anii siniiti olitti gaggeessuu danda'u ta'a. Kana jechuun koo asirratti arraba jechuu koo miti. Waan biraatti hin fudhatiina namni isin yeroo baay'ee yommuu namni gaaffii gaafatu waan negatiivili itti fudhattu natti fakkaata. Kanarraa kan darbe waa'ee mootummaa kana waan baay'ee jechuun barbaadu isuma jala jirraa rakkoon qabu. Gaafa fuul unikoo mootummaan kun si jammer ishee kana bicha odeesseen wanta jaa biyyoota Ameerikaa ardii Ameerikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa biyyoota alaa jiranii fi Afrikaa keessa biyyoota 54 dabalatee jiran mootummoota kana faana karaa poolitikaa siyaasaa diinagdee homaa lolan qabu mootummaan kun. Kana beektu. Mootummaan kun lolan ni qabu. Alataama Oromoo ta'anii as keessatti guddatanii dhaqanii Amaara ta'anii beeriin isaanii naannolee sagalan Itoophiyaa keessa qabnu hundi isaanii baqatanii biyya alaa jiraatanii baay'ee taalentii ta'an sammu'an. Biyya keenya gara fuulduraatti baatanii deemuu hin danda'an. Rakkina bulchiinsa gaariitiin deemanii biyya sana hin jiraatanii isaaniin balaaleffachuun qabu mootummaan kun. Malee mootummaan biraa akkas nu godhee an jedhu ayidoon ani jiran ittiin fakkaatu mootummaan biyyoota isaan biyya guddatanii biyya 80 Itoophiyaa keessa qabnu keessa biyya 80 irra jiru Itoophiyaa. Baay'ee listii qabeenyaa nuun. Nama qabeenyaan biyya listii kana ufee mootummaan biyyoota biraa ufee lolatti kaasu jira jedhee yaadu karaa diinagdee karaa waan biraa. Namootuma keenya sana maaf balaaleffata mootummaan jechuu barbaadeen. Kana nan xumura. Inni itti aanu dhimma warshaa irratti gaaffii ani qabu tokko waa'ee miindaa ilaalchisee obboleettiin keenya kaasteetti eksiyyuu go'een ture garuu waa'ee miindittii kana namoonni akkuma beekamu gabaabseen gaafan odeessu namoonni waati isaanii abbaan isaanii barsiisanii ijoolleeni dambi doolloo eessa wallagga eessa amaaraa kililii eessa irraa dhufanii
Ana hojjetan jiru. Maaliif naannoo warshaan baay'atu hojii uumannaa warri keenya dadhabanii nu barsiisaniiru. Amma immoo warra keenya irraa buunee qansiraa kana hojjennee jiraanna jedha namni gaafa yaadu. As dhufee namni tokko birrii 30 hanga 40 saamsiingi nyaata guyyaatti. Tilmaaman jecha. Kana nyaate namni kun ishee marraayyuu immoo waa'een xurataa fi yeroo baay'ee kaasneerra waan akkasii waa'ee xurataa fi waa'een isheen akkasii hin jedhamtu. Mootummaan gaafa ruulii baasu hojjetaan mootummaan tokko gibiraaf taaksiin kan irraa cituu qabu dookimentii aan qaxaramee higgaawii yoo ta'e yookaan qawaami'aa waggaa 10 ol akkas baay'ee tajaajila yeroo ta'e irraa kutamuun dirqamadha. Har'a hojje'een har'a baataanaan qansiraa maaliif narraa cita? Kun ilaalamuu qaba as keessatti. Abbaan qabeenyaa tokko jechaadha. Mootummaa faana mistira wayii qabu oksaatti. Waan xinnoo waan ittiin uummata goyyomsanii uummata sanarraa waan guddaa fudhachuu barbaada mootummaan. Leemin indeet indezii yoonaal. Gaafa asabdan jecha asin bakka namaa buutanii. Isheen kun akkasirra uftu waa'ee miindaratti daayirektirii dafee sirratuu qaba. Gubachuu warshaaf duuni bishooftuu iyyuu miti rakkinnisa. Hamma kana namni wagga meeqa warshaa keessa hojjetee aqee miindaa kana naannoo 800 gaafa fudhatu miindaa kanaan qallaba bitee mana kiraay maal kaffalee jiraata namni kun. Kan asabu isin barbaachisa. Ifii keessan birrii 5,000 nyaattanii jireenya keessan gaggeessaa gaafa deemtan namni kun ishee kana nyaatee akkamitti jiraatettanii asabuu qabdu. Poozitiivli akka nama barateetti jechaadha. Isin gaafa yaadamuu qabu. Darbee overtime laashise. Overtime warshaa tokko keessatti hojjetamu fakkeenyaaf ani noormaalii shiftii kootiin galeera yoo ta'e hin galu overtime jechuun danda'u. Namoonni as keessa jiran warshaa mana hojii irraa wanti ta'e jira. Anatu mucaa tokko jira mucaa yuunivarsiitii baratee dhufee tokko. Mootummaan karoora gaafa baase birrii meeqa fandii go'ee hojiittan gashaa hojii abaan jedhu humni hojii abaan hojii malee taa'u kun lolaan fiduus akkasiiti. Persentiin 65 olan ta'u Oromiyaa keessaa gibiraaf taaksiin funaannu daayirektii itoo Oromiyaaf hojjetatee waan baay'atu. Isa akkasii haasa'uu hin barbaadu. Asirratti naa bagin waa'ee overtime irratti dirqama moo dirqama miti. Shiftii kee addatti galtee hojjechuun dirqama kee moo dirqama kee miti yan jedhu mallattoo gaaffii an qaba ashee kan. Gwaaddanyaa koo tokkotu otoo nuti wal saaxillee wal xoqqoomnee duratti wal kennuu baanne gandi alagaan wanti inni dhufee nu bira ga'uuf hin jiru. Asuma godii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa darbe keessatti oon kaasee cufeera daandii sana anillee cufeera. Gadda uummanni Oromoo dhumeera ayyaana irreechaa irratti nama 50 meeqaa oltu du'ee jedhanii warra dhaqanii argan nutti himan. Guyyaa 3 gaddaa jedhan. Toleenne suuqiin cufame karaan cufame otoo taa'aa jirru dhala taasiitii jedhan. Kan gaarii of kan bajaajii of nurra deemaa turan maaf deeman gaddeega jedhame hin teenye buna keenya danfifannu televezyiiniin cufame gaddeega ta'e gadda sun irra mannenne faabrikaa jiru keessaa amnee mana taa'aa turre. Annu gaara guyyaa sani qursiillee nyaan misaallee nyaan maaliif gadda waan ta'eef lubbuun ba'e sun hin deebu waan ta'eef isaan bara baraanuu nyaata sun dhaban miti. Eegaa cufamu eegaa dhaabatu gadda jedhame uummanni kamiyyuu guraagee ta'e maal ta'e beera saniin kam gadda kana nufaan armachuu qaba eega jedhame isaan dhala taasiitiin tuqamu jedhame gaariin baajaajiin oofamaa ture. Fagoo miti asumaadhaan maaf deemama jedhee cufeera mucaan sun nu biraa rukutamee du'e inni rukuta isaa sun maaliif rukutama dhagaan sun cufamee ka'eera karaan sun banameera nageenyi kun bu'eera. Bishaan muumichaa booda qarqaratti qarraruudha Oromoon. Har'a duuti ijoollee Oromoo dhumaatiin waxaatii ijoollee Oromoo an ka'eef maaliif achuma gaaraa malee xannachi takkittiin foon baay'ee balleessaa jedha Oromoon numa keessaa inni yakka kana godhu yookiin immoo inni yakka kana dalagu numa keessaa yookiin nama 2 yookiin nama 3 har'a lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira. Fakkeenyaaf fudhadhe uummatuma Oromoo tannumaa jiru waxaatuma Oromoo tannumaa jiru. Berbera sabii kam keessa guraaga keessa namni akkana ta'e hin jedhamu hin jiru. Eessa maxxanne beessaalii baatanii jedhamne maaf jedhamne. Carraatu as nu fide malee nam tokko gullichaadhaan boodaa tokko taa'ee to'aaf. Nam tokko deemee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf hojjetee nama ta'uudhaaf deemee mirga isaati bakka barbaade jiraachuu danda'a. Arabaa garii deemanii amma ji'a 3tti milikitaan harkaan akkasitti itti himaa turanii ji'a 3 boodatti isaanitti makamanii arabinyaa dubbachaa turan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Biyyan beekni biyya qoonqaa san beekni iyyuu deemanii ani on deemuu baadhee obboloonni koo warri deeman jiru.
as Itoophiyaa Oromiyaa biyya tirana biyya keessatti guddane keessatti warra maxxannee warra beesaalii qabdan inni raakaatu inni jedhamu maal anaaf kun gaaffii guddaadha biyya barbaade deemee mirga koo eegame ergan nama ta'ee dhaladhee biyya barbaade keessatti jiraachuu nan danda'a an kana nuun jedhus immoo fagoo miti asuma dhalataasiif maaf jedhama maaf ari'atamuu hin qabu dararamuu hin qabu nugaa warra dhumes dhuman nuti warri jirru immoo wal jaalannee wal kabajnee mee alaallu biyyoota olloota keenya anarra Oromoodha obboleessa kee afaan mana tokko keessa kireeffadhee taa'uu hin danda'u maaliif wal hin dandeenye obsa hin qabu guraagonni tigiroonni silxoonni dhumanii numaddii mana tokko keessa nama 5 nama 4 ta'anii wal jaalatanii walii galanii taa'u yoo obboleessi koo baajaajii bitate maaf baajaajii bitate immoo isarratti hinaaf maal walirratti hinaaf wal jaalannee otoo nuti wal jaalannee waliif yaannee nuti wal saaxiluu baannee gamanaa keenya walii dhufne alagaa wanti harka nurratti dhiqatuuf hin qabu isa kanaaf gaaffiin uummataa kamiyyuu deebii argachuu qabu mootummaa keenyarraas ta'e nu uummataafis ta'e akkuma amma jammartan fakkeenya magaalaa sabbataa irratti faabirikaa baay'ee gubateettan hin gubu warri guban yookiin nama 2 yookiin nama 3 ta'a isaan qabamanii hin qabamu har'a rakkoo keessa jiru maal ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran ijoollee biyyarraa biyyatti karaa rakkoo adda addaatiin amma fakkeenya barumsa baratanii fixanii kollaajii adda addaa keessaa ba'anii odoo qabxii gaarii fidanii qabanii otoo hojii isaanii yookiin immoo barumsa isaanii sammuun isaanii waa baay'ee hojii gurguddaa isaan qabachiisuu danda'uuti mootummaan bakka isaan dhoowwatee haaranii galanii qorichallee dhuganii handuudha ijoollee safaraatti baay'ee argeera akkas ta'uu hin qabu ijoollee baratanii qabxii gaarii fidan kan Oromiyaa bichaa irratti maali baatuun ba'ee mootummaan kun beerbeera sadii kaannashee nuuni guddifate innis ikkoo akkuma keenya namadha akkuma keessa namadha harkatu filee isi teessise miti mootummaa jechuun abbaa jechuun immoo akkuma obboleessi keenya kaase abbaa jechuun fakkeenyaaf ijoollee 9 abbaan koo ijoollee 9 qaba ijoollee 9 suniif ambaasaaddara biyya tokko hodhisiisuu miti taraa akka hangafaa kuusuutti saniif mootummaa kana uummanni Oromoo gaaffii gaafate irratti deebii ga'aan har'a hamma atattamaan gaafatamee deebi'uu qaba odoon ta'an hoolee bulee gaaffiin uummataa deebii argachuu qaba ijoolleen baratan kunis bakka argachuu qabu nugaa bakka bari dararummaa nugaa bari yaadatumuu nugaa nutis mirga qabna diimokiraasii kan jedhamu erga diimokiraasiin jiraate an dubbadhee mirga kiyya falmachuu nan danda'a. Saatii afuroodee beessaa bittaa jedhama. Durii jedhamu isa baadiyootu mattaawaqaa gandaa qaba kan masaraa beetii qaba hundumaa qaba qabee hojii caammaadhaan kaskisiidhaan nama gochuu kun seeranaadha maali waraqaa biyya laalee beessaa kan dhufu hojjetuu ta'uu kiyya kana sirriitti ilaaluu barbaachisaadha poolisiin uummataaf dhaabbate malee uummatni teesse malee uummata doorsisuu hin danda'a. Balleessaa qabaatee akkuma balleessaa isaatii qabamee seera fuulduratti dhiyaachuu. Waa'ee nageenya irratti waan jechuu barbaadu baay'een isaa ka'eera kaasuun barbaadu. Si'a takkaa garuu nageenya jedheenuma isa irratti isin jechaan hin barbaachisu jechuu barbaada. Lammataa irratti hanqina bulchiinsa gaarii irratti waan lamaan tokko dubbachuun barbaada. Innis maalinni mootummaan tokko gaafa imaammata asii gadee diriirsu wanta gaariif yaraa jiru mootummaa uummatatu filee achi kaa'e uummatatu buusaa uummatatu shooma bakka wanti haaraan hin jiru bira mootummaan uummataaf hin hojjetu taanaan fakkeenyaaf isiniin fo'een asitti madarakii yommaa gaggeessitan isin uummataaf hin hojjettan taanaan vaalii hin qabdan seenaan sin gaafata barattaniittu isaan irraa ol xinnoo amma tokko fudhatama qabdu gaaffii namni kun sin gaafatu geessitanii qaama immisaa ilaallatu mootummaa bira nuun geessitan taanaanii tokkoffaa sammuun keessa sin gaafata lammaffaa seenaan illee sin gaafata duutiin oolu baay'een isaanii du'anii darbanii jechuu barbaadeen hanqina bulchiinsa gaarii irratti mootummaan tokko wanta ji'a kana ta'u har'a beekee mootummaan uummanni kun naa fudhatamoo hin fudhatu jedhee adda baasee waan tokko hin murteessu taanaan gaafa ruulii isaa asii gadee baasu biyyatu wal fixaa jechaadha. Wanta uummanni hin feenee fi fedhu dirqama beekuu qaba bakka kanumatti nu himaame singiisa. Gaaffiin kun kana tokko. Ilaashisee waa'ee intarneetiif miidiyaa irratti xinnoo waan ta'e dubbachuun barbaada. Intarneetiin guddina biyya dimokiraasiin biyya keenya keessa jiraa jedhama. Akka Ameerikaa fa'aa akka biyyoota ardiilee Ameerikaa
Afrikaa keessa jiran hunda isaanii irratti too seeraan fuul dimokiraasii hordofti ta'e Itoophiyaan hammi kun iyyuu namni kun hin dhumu ture. Mootummaan tokko amma danda'amu